Alafa malafi bifa khekra jalala dukati nakabe sirra Alafa malafi bifa khekra jalala dukati nakabe sirra Sinjalle jatu damba erara Pareda romo bona obara Keessa seenne hunda baay'ee wal jaalanne akkasis ta'e jaalala keessas taane garuu waa'ee nama sanii duuba sana ammallee hin qorachuu hin dandeenye. Asii hin jiraatu inni qobaasaas jiraata biyyisaa kan biraa waan ta'eef waa'ee isaa wanta garaagaraa dhaga'uu hin dandeenye. Namiidha kan immoo wanta badaara nagaa jedhee hin yaadne ture. Akka maatiin isaa dhiibbaa irratti geessisan akkasumas immoo kan maatiin isaa isaaf filan jalqaba yeroo wal jaalatan sitti himamu erga jaalala keessa seentanii ati jaalala qabamuu kee beekee sitti ega jaalala keessa seenee natti ega baay'ee isa jaaladhee booda innis akkasuma isa anatu isa gaafate natti nim abjuudhaan yoo fuudhuun isaa gara abjuu kootiin jechuudha agarraan akkana jedhee isa gaafadhee yeroo sanitti natti immoo hin barbaanne ture achi gaafadhee natti hime irra deebi'ee gaafannaan natti hime wanta kana jira waadaa haadha kootiin qaba haati koo akkana naan jettee jirti dubartii ani si filadhu dubartii ani jaaladhe fuuta naan jettee jirti kanan qaba kana sitti immoo baay'een sodaadhaa ture atis jaalala keessa seentee jirta anis jaalala keessa seenee jira baay'ee na jaalatta baay'een si jaaladha sis dhabuu hin barbaadu haadha koos dhabuu hin barbaadu naan jedhu isarratti murteessoon maaliif yoon jedhi wanta sana waan beekuuf jechuudha namni garuu mucaan kun dhugaa akka si jaalatu taanan dhugaa akka si barbaadu taanan si gatee hin deemu ture naan jedhan dhugaa si wajjin jiraachuu kan barbaadu taanan akka kootiitti akkasittis dhugaas na fudhadhee mucaan kun dhugaa kan na jaalatu taanan dhugaa na wajjin kan jiraatu taanan jaalaltaa amma duwwaa nama geessisaa miti maaliif na gatee deema kan jedhus gaafiif natti taasisamu koo keessa yoo akka nuttis dhufu lakki mucaan kun natti himee jira sababa isaa natti himee jira kana jira waan ta'eef maafan isatti murteessa akka nama biraattis yeroo tokko irratti akka agareetti hunda ni jaalatu yoo jaalatte dhirri yeroo gabaabaatiifis yeroo dheeraafis namni si barbaadu jira akkasis ta'e garuu egaa wanta barbaade tokko dhirri otoo sirraa argatee achi si dagachuu danda'a kun garuu akkasii hin goone otuma na jaalataa jirus otuma kana beekas jiru garuu bakka deeminarraa ani sin barbaadu bakka sin jaaladhu naan jedhee ofirraa nan darbin namidhuu hin barbaanne wanta hunda oduman beeku anis isas midhuu hin barbaanne innis namidhuu hin barbaanne waan ta'eef isarratti murteessuu hin dandeenye garuu hiriyoota xiqqoo irratti dubbisee ture namni kun kan dhugaas jaalatu taanaan akkana hin godhu ture naan jedhan garuu isarratti murteessu ture. Seenaa jaalala keetii kanarraa dhaamsati qabdu. Dhaamsaanii qabu namni tokko jaalala keessa wanti jaalala silaatti yaaddeen seenamu wanti tokko jaalala kanarraa na qaba jettee itti yaaddee miti kan seentu kanaaf dubartiinis ta'e dhiirris ta'e nama tokko jaalala jalqabamu nama san duuba isaa qorachuu waa'ee nama sanii beekuu kan warra isaa waa'ee warra isaa duuba isaa san qorachuu beekuu nama sasiritti hubachuu namni kun yeroo dheeraaf na barbaada moo yeroo gabaabaaf na barbaada kan jedhu hubachuu otoo jaalala keessa gaseente bahuuf baay'ee ulfaataadha akka ofii kootitti hubadhee jechuudha anis seenee keessa bahuu hin dandeenyeef dubartoonni obboleewwan kootis namni biraa akkanatti akka miidhaman hin barbaadu dhiira tokko yoo jaalatan dura nama san qorachuu duuba isaa qorattee waa'ee warra isaa wantoota garaagaraa isa qorattee wanta nama sanii yoo beekte gabaabaas ta'eef yeroo gabaabaafis ta'e yeroo dheeraafis ta'e wanta san hubachuu dandeessa achi akkasumatti immoo wanta gocha gaariirra galma gaariirra gahuu dandeessa jaalala keessan dhugaa gochuu dandeessa wanta gaariirra geessisuu dandeessa kanaaf akka kootitti dubartiinis ta'e dhiirris jaalala keessa yoo seenan wanta tokko yoo duuba isaa qoratan wanta san yoo beekan jedhanii fudhadha. Warri dhiiraas immoo of dhoksuu baatan. Of dhoksuu baatan yoo sobuu baatan dhiirris ta'e obboleewwan qabu haadha qabu dubartumarraa hubamanii otoo miidhuu baatan dubartootaan otoo miidhamuu baatan maaliif amma
namni tokko bakka sana amma dheerri sunis dubartii obboleettiin isaa bakka sana yoo taate maalitti dhaga'amu? Yeroo san maal gochuu danda'a? Maalitti dhaga'amu? Obboleettiin isaa sun bakka kana keessa yoo jiraatte maalitti dhaga'amu? Otoo sobuu baatan dubartootas miidhuu baatan jedha. Maatiif hoo maal dabarsita? Amma jaalala keetti kan gufuu ta'e akka dubbattutti maatiidha. Maatiinis ijoollee ofii akka kanatti aadaa garagaraan jira, biyya garagaraa irratti jira wanta akkanaa. Kanarratti ani warraaf kan dhaamsa warri ofii ilmoo ofii silaa guddisanii jiru. San immoo wanta kanarratti kan murteessuu danda'u nama sanii. Akka kootitti warri ofii daa'imtuu ofii ilmoon ofii silaa wanta badaara akka seenan hin barbaadan. Wanta gaa'eeraa akka ga'u waan barbaadaniif wanta kanarratti immoo otoo ijoollee ofii miidhuu baatan jaalala dhugaa akka argatan yoo kennuuf jaalala dhugaa akka argatan yoo barbaadan yookaan immoo bakka akka warra keetirra kan argatu tokko yoo jiraate wanta sirrii ta'e tokko sirrii jedhanii siif kennuu danda'u. Sirrii wanti kun sirrii miti ilmoo kanarraa akkana keessa akka seentu hin barbaadu kan jedhu malee kan nuti filanne fuudhii jechuun dogoggoraa jechuudha. Kun dogoggora. Kun wanta sirriis miti dogongoraa jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya bakka garaagaraa teessanii akkasumas mana keessan teessanii kan hordofaatiin jirtan OBN sagalee keessan irratti yeroo jaalalaati. Yeroo jaalalaa keessatti namoonni jaalatanii jaalala isaanii keessatti milkaa'an akkasumas mudannoo fi muuxannoo isaanii kan isin dirreetti qoodanidha. Isinis muuxannoos qabdan akkasumas mudannoo jaalala keessatti qabdan daawwattoota keenya biraan ga'uu yoo barbaadan karaa lakkoofsa bilbila keenyaa nuu bilbiluu ni dandeessu. Akkasumas toora ergaa gabaabaa 8331 irratti maqaa keessaniif bakka keessan yoo nu ertani nuti immoo deebisnee isinii bilbiluudhaan beellama isin qabachiisne dirree bal'aa yeroo jaalalaa OBN isiniif qopheessetti isin affeeruu ni dandeenya. Egaa seenaa Imabeetirraa wanta akka ni barattu jedhee abdiin qaba. Isinis mee waan isinitti dhaga'ame seenaa kanarra waan isinitti dhaga'ame 8331 irratti nu barreessuudhaan dogoggora jiru waan ofii gama keessanii hubattanii fi fala kan jettanis nu barreessuu ni dandeessu. Qophiin yeroo jaalalaa keenya har'aaf qabanne kana fakkaata. Torban immoo yoo nu bilbiltan akkasumas yoo beellama qabattan namoota kan biroof akkasumas seenaa jaalalaa kan birootiin kan wal agarru ta'a. Aga torbanitti nagaa nuuf ta'a. Imabeet atis fedha keetiin eeyyamamtuu taate istiidiyoo keenyatti argamuudhaan yeroo jaalalaatiin seenaa kee waan nu qooddeef guddaa galatoomi. Ani galatoomi sin jedha. Ayyee ulfaadhu.